Hordoftoota sagantaa furtuu dhugaa attam jirtu bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkuma yeroo maraa sagantaa adda addaa isinii dhiyeessaa turre har'a sagantaa tokko qabannee isinii dhiyaanneerra. Kanaaf bakka jirtan hundumaatti sagantaa keenya hordofuudhaan laayikii gochuudhaan subscribe gochuudhaan sagantaa keenya akkasiin hordoftan waamicha isinii dabarsina. Har'a sagantaa gabaabaasaa isinii wajjin qabaanna. Sagantaa keenya utuu hin fudhatin fuuldura kadhannaa gabaabaasaa walii wajjin godhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, galanni siif haa ta'u. Nagaa nuu laatte, fayyaa nuu kennite, jireenya nuu kennite. Yaa Waaqayyo, naa kana immoo afoo keetti argamnee maqaa kee waammataa jirra. Hordoftoota furtuu dhugaa hundumaa bakka isaan jiran hundumaatti yaa Waaqayyo eebbisi. Hunduma keenya eebbisi, sagantaa keenyas eebbisi. Hunduma keenya wajjin ta'e maqaa Yesuusiin ameen. Macaafa qulqulluu keessatti gocha Gooftaan keenya hojjetaa ture yoo ilaalle baay'ee kan nama dinqisiisu, baay'ee kan nama dhibu akkan ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata. Waggaa 3 walakkaadhaaf Gooftaan keenya ardii kanarraa yommuu deddeebi'ee hojii hojjetaa ture. Waan inni hojjetaa ture keessaatii warra dhukkubsatoota fayyisaa akka inni ture, warra dadhaboota gargaaraa akka inni ture. Kanaaf kan kana fakkaatan wangeelaa Yohaannis, wangeela Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis keessatti hin argina. Har'a isaan kana keessaatii waa'ee gochaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo tokko ilaalla. Warri macaafa qulqulluu qabdan Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 amma 17 isa jiru walii wajjin ilaalla. Akkuma hundumti keenya beennu guyyoonni Kiristoos ardii kanarra turan guyyaa baay'ee bizii yookiis immoo guyyaa boqonnaa hin qabne akka tureetti nu ilaalla. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa hin qabu ture. Guyyaatti sa'aatii 8 hojjetee gara manaatti kan galuutu hin ta'in guutummaan yeroo isaatiitti namootaaf waan dhugaa ta'e, waan qajeelaa ta'e, hojii fayyinaa, hojii lallabaa, hojii barsiisaa, waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaaniin barsiisaa akka inni tureetti nu hubachiisa. Kaayyoo inni dhufees immoo kanuma. Akkuma hundumti keenya beennu Isaayyaas 61 lakkoofsa 1 amma 3tti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufe misraachoo namoota warra hidhaman yookiis immoo hidhaa jala jiran hiiksisuu, warra dhukkubsatan fayyisuu, warra gaddeebi'an kaasuu, misraachoo isaanitti immoo akka dhufeetti dubbata. Amantoota, yeroon kun yeroo nuyi ilaallu yeroo dukkanaa, bara dukkanaa namni hafuura seexanaatiin hidhamee jiru keessa akka inni ta'e beekna. Kanaaf warra akkanaa kana hidhaa seexanaa keessaa isaan baasuudhaaf, warra jireenyi isaanii gaddeebi'e, warra miidhaman ol kaasuudhaaf, warra isa barbaadatan garaa guutuudhaan warra isa barbaadatan fuula isaanii ilaaluudhaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni dhufeetti nu hubachiisa. Kanaaf guyyaa isaa keessaa guyyaan tokko garuu waan dinqii addaatu akka inni godhetti ilaalla. Guyyaan kun mana dubartii tokko rakkinni guddaan kan itti gale Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaan isheetti yaadate akka inni ta'etti ilaalla. Gaaf tokko Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Qifirnaahom kan jedhamu magaalaa tokkooti gara magaalaa Naayin jedhamtutti utuu deemu namoonni baay'een duukaa utuu deemanii turan. Yesuus wajjin kan turan namoonni baay'een turaniiru. Yesuus wajjin Yesuus karaa gara magaalaa Naayin jedhamtutti utuu deemu namoonni danuun isaa wajjin akka turanitti nutti dubbata. Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaanee yoo ilaalle Qifirnaahom keessatti maal akka ta'eeti nutti dubbata. Qifirnaahom magaalaa tokko utuu ta'u Naayin immoo sarraa akka inni gara kiiloomeetirii
40 kan fagaatu ture. Namoonni isaa wajjin turan. Magaalaa Kafarnaawumii ka'ee gara Naayinii adeemaa ture, barsiisaa ture. Namoonni baay'een isaa wajjin turan dubbii fayyinaa, dubbii dhugaa, dubbii jireenyaa isaanitti dubbataa ture. Garuu gara magaalaa Naayin jedhamtuutti yommuu dhiyaate waan addaati kan argame. Magaalaa kana keessa kan jiraattu dubartiin tokko ilma tokkicha kan qabdutu turte. Jireenyi ishee ilma ishee kana irratti kan hundaa'e. Fuuldurri ishee yookiis immoo gara afoo isheetii jireenyi ishee kan harka mucaa ishee kana irratti kan hundaa'e ture. Haa ta'uyyuu malee dubartiin kun mucaa tokkicha qabdu du'aan dhabde. Kanaaf gadda guddaatu itti dhaga'ame. Namoonni magaalaa sana keessa jiraatan hundumtuu yaa'anii ishee jajjabeessuudhaaf turan. Namoonni baay'een homaa hin gaddin, homaan maal wanti gootu hin jiru hin gaddin jedhanii namoonni ishee jajjabeessaa akka turanitti ilaalla. Haa ta'uyyuu malee dubartiin kun jajjabaachuu illee hin dandeenye jedha. Haa ta'uyyuu malee Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo sana yommuu ga'ee jedhu waan dinqii addaa akka inni godheeti ilaalla. Hubadhaa karaa kanaa Kiristoosii wajjin namooti baay'eetu adeemaa jira. Warri kaan dinqii inni adda addaa godhu kana ilaaluudhaan itti gammaduudhaaf kan isa galateeffatantu akka jiranitti ilaalla. Yesuus jireenya kan kennu, hundee jireenyaa kan ta'e, fayyisaa kan ta'e isaa wajjin kan adeemantu ture. Garanaan immoo du'agayii yookiis immoo namoota reefa mucaa kanaa gara awwaalchaatti geggeessuun budinii tokko ture. Hubadhaa inni tokko Yesuusii wajjin isa hundumaa qabu isa jireenya kennu wajjin deema. Inni kaan immoo isa jireenya dhabe du'aa wajjin deema. Har'a biyya lafaa kana keessa kan jirru akkuma kana. Amantoota firoota koo har'a aniif isin eenyu wajjin deemaa jirra? Yesuus isa jireenya kennu, isa fayyisaa ta'e, isa du'e du'aa isa kaasu wajjin adeemaa jirra moo isa du'aa isa jireenya hin taane gara badiisaatti nama geessu wajjin adeemaa jirra? Gosoota lamaan kanatu jira. Garuu lamaan kun yommuu walitti dhufanii Gooftaa Yesuus Kiristoos garaan isaa hin cabe jedha Macaafni Qulqulluun akka nutti dubbatu. Dubartiin kun abdii ishee dhabde, jireenya ishee dhabde, egeree isheetu harkaa bade, waan abdattu hin qabdu. Dubartiin kun hiyyeettiidha, abbaa manaa hin qabdu, ilma tokkicha duwwaa qabdi. Ilmi tokkichi isheen qabdu kun immoo jalaa du'e. Yeroo waan nuyi abdannu nu jalaa badu, yeroo nuyi waan kun bor na gargaara jireenya kootiif naa ta'a jennee inni yaadne yommuu nu harkaa badu namni ammam akka inni dhiphatu hundumti keenya iddoo dubartii kanaaf keenya ilaaluu hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee namoonni baay'een ishee jajjabeessuudhaaf dhamaan illee lafa garaa isheetii ga'uu hin dandeenye. Lafa mucaa isheetii sana dhaabachuuf hin dandeenye. Hin gaddite dubartiin kun, hin iyyite. Garanaan boocha jira, gadda jira. Namni hundumtuu waa'ee ishee gadda ishee ilaalanii hin iyyu, hin gaddu. Addanaan immoo waca kan biraa jira. Sagalee gammachuu jira. Sagalee gooftaan isaanii wajjin waan jiruuf sagalee gammachuutu jira. Biyyi lafaa kun akkuma kana keessa jirra har'a. Kanaaf kan jaallatamtan amantoota har'a wanta eenyu wajjin akka jirru beekuutu nurra jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu balbala Naayin ga'u namoonni reeffa baatanii gara awwaalchaatti tumuu deemanii boolli awwaalchaa qophaa'ee namni sagantaa sana irratti seremoonii awwaalchaa geggeessu paasteriin achi dhaqee namoonni inni kaan iddoo awwaalchaa sanatti walitti qabamanii eegaa jiru. Warri kaan karaa irratti eegaa jiru. Inni kaan magaalaa Naayinii keessaa reeffa kana baatanii ba'aa jiru. Gaddaa, wacaa, bo'aa. As karaa garanaa Gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin namoonni gammadaa, kolfaa, abdii qabaachaa dhufan. Garanaan abdii kan nama kutachiisu ture. Addanaan garuu abdii namaa kan ijaarutu dhufa. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos dubartii kana bira darbuu hin barbaanne. Yesuus
lafuma jirtan naafadhaa jedhe. Yeroo Yesuus dubbatu waan hundumtuu tsatti jedha. Hundumtuu hin dhaabate. Yesuus utuu hin beekin, utuu dubartiin kun hin beekin gara dubartii kanaa dhaqe. Gara dubartii kanaa yommuu dhaqee jedhu hin booyin jedhe. Weep not Ingilizanyaadhaan. Hin booyin jedhe. Hubadhaa hin booyin kan ittiin jedhan namoonni baay'een turaniiru. Magaalaa sana keessa kan ishee jajjabeessuudhaaf iddoo sana ta'an hundumtuu hin booyin waan gootu hin qabdu. Kana waan godhaniif waan hin qaban. Kan isaan afaanumaan jajjabaadhu ittiin jechuurraa kan hafe dubartii kanaaf wanti isaan godhan tokkollee hin jiru. Yesuus garuu hin booyin yommuu jedhe akkasumatti hin himne. Hin booyin erga jedhee booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara reeffa sanaa dhaqee qaqqabate jedhe. Mucicha waame. Battaluma sanatti mucichi ol ka'e jedha. Hubadhaa garaagarummaa sagalee namaatiif sagalee Kiristoos. Kan Kiristoos sagaleen isaa calluma jedhee kan dubbate utuu hin ta'in waan gochuudhaaf jiru waan beekuuf dubartii kanaaf jajjabina kennuu waan barbaadeef jajjabinni isaa immoo hojii isaa wajjin waan mul'atuuf Kiristoos jajjabina akkanaa isheedhaaf kenna. Yesuus nama bira hin darbu. Yesuus isa garaansaa cabe, isa garaansaa gaddeebi'e, isa jireenyi isaa gaddeebi'e, Yesuus isaa wajjin jira yeroo hundumaa. Garaa hin jabaatu Yesuus. Warra gaddanii wajjin hin gadda. Warra bo'anii wajjin bo'a. Gooftaan Yesuus Kiristoos dubartii kanaaf hin gadda. Battaluma sanatti mucaan ishee akka inni ka'e ilaalla. Namni du'e dhuguma du'aa ka'a jedhanii namoonni baay'ee dinqifatan. Humni gooftaa Yesuus Kiristoos, sagaleen gooftaa Yesuus Kiristoos sagalee uumaa waan ta'eef isa du'e hin kaasa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1-3tti inni sagalee akka ture. Sagaleen kun immoo Waaqa bira akka ture. Sagaleen kun immoo ofuma isaatii Waaqa akka ture. Sagalee kanaan immoo wanti hundumtuu akka uumame macaafni qulqulluun nutti dubbata. Sagalee kanatti dubartii kanatti dubbate. Sagalee kanatti mucaa isa du'e kanatti dubbate. Sagaleen Waaqayyoo du'aa akka inni kaasu. Yeroo sanatti inni lubbuu hin qabne, inni hafuura hin qabne hafuura godhate. Mucaan kun ka'ee taa'ee kana booddee gara haala isaatiitti akka inni kennetti ilaalla. Kanaaf har'a biyya lafaa kana keessaa waan baay'eetu jira. Har'a gariin keenya du'aa wajjin deemaa jirra. Isa badu wajjin halkaniif guyyaa dhiphachaa jirra. Isa jireenya bara baraatti nu geessine isatu nu rakkisa gara caalaa. Isa du'aa ta'e, isa jireenya namaan kennine, isa fayyina namaan kennine, isa kanaa wajjin dhiphachaa jirra. Biyya lafaa kana keessa yommuu jirru, ardii kana keessa yommuu deddeebinu wanti nu yaachisu waan baay'ee jira. Garuu Kiristoos inni hundumaa danda'u, inni jireenya namaa geddaru, inni seenaa namaa jijjiiru, inni badiisa keessa gara jireenyaatti nama fidu. Gooftaan har'as warra garaan isaanii cabe, warra garaan isaan barbaadatan har'as isaan bira jira. Dubartiin kun gammachuudhaan gara mana isheetitti deebite jedha. Du'aan yaa'e hundumtuu gammachuudhaan gara manaatti deebi'e jedha. Boolli awwaalchaaf qophaa'e afaan banaa hafe amantoota. Qeesiin iddoo sanatti sermonii gochuudhaaf yookiis immoo awwaalaaf qophaa'e ergaasaa gara manaatti fudhatee gale. Boolli anaaf isiniif qophaa'e Yesuus jireenya keenya yoo tuqe duwwaa hafa. Seexanni yoomiyyuu taanaan jireenya keenya balleessuudhaaf kan inni hin goone hin jiru. Garuu gara Yesuus dhufuutu nurra jira. Yesuusin barbaaddachuun nurra jira. Garaan keenyaaf jireenyi keenya Yesuusin yoo argate gammachuudhaan akkuma dubartiin kun gammachuudhaan mucaa ishee isa du'e sana fudhattee gara manaatti galte har'a anaaf isin gammachuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenya. Garuu har'a ardii kana gubbaa yommuu jirru
eenyu wajjin deemnaa? Maaltu nu rakkisa jireenya keenya keessatti? Biyya lafaa kana keessa yommuu deddeebinu wanti nutti ulfaatu baay'ee jira. Garuu baay'een isaa immoo jireenya keenya mootummaa Waaqayyootiif kan nu qopheessu miti. Baay'een isaa jireenya Waaqayyoo irraa kan nu gatudha. Kamii wajjin deemaa jirra? Namoonni warri Kiristoosii wajjin deeman warra jireenya kennu, gooftaan isa jireenya kennu, isa hundee jireenyaa ta'e, isa burqaa jireenyaa ta'e, madda jireenyaa kan ta'e, isa wajjin warri deeman gammadaa turan, warri kaan gaddaa turan. Du'aa wajjin moo isa jiraataa wajjin jirra. Har'a fo'annaa keenya godhachuun nurra jira. Bakka jirtan hundumaatti hundumti keenya har'a fo'annaa keenya isa baduu jiru kana dhiibnee isa hin banne isa bara baraa sanaaf immoo qophaa'uun nurra jira. Isa dhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu kadhannaa gabaabaa isaatiin raawwannaan. Si galateeffanna yaa Waaqayyo, ergaa ofii keetii qopheessite waan nu kenniteef guyyaa har'aa eebba keetiin nu geggeessiteetta. Si galateeffanna yaa Waaqayyo, hordoftoota furtuu dhugaa bakka isaan jiran hundumaatti ati isaan eebbisi, isaanii wajjin ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Seragam beraim feru Yesus ko bichugarago Miefate jani siarge Ajikan ko tidu